Marii hawaasaa kan keessummoonniif hayyoonni Oromoo hedduun irraa qooda fudhataniif galgala bashannanaa kan weellistoonni Oromoo bebbeekamoonii fi sabboononni hedduun irratti argaman galiin isaa waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf kan oolu qopheessee jira. tokkummaa Oromoo jabeessuuf boruu Oromoof illee mul'ata abdan akka gumaachitaniif waamicha lammummaa isiniif goona. akkasumas galgala bashannanaa irratti illee argamtanii bashannanaa weellistoota keenya jajjabeessaa waraana bilisummaa Oromoo akka tinnistan affeeramtanii jirtu. guyyaan hagayya 4 bara 2017 bakki Event Center 415 Pascal Street North, St. Paul, Minnesota 5504. yeroon mariin hawaasaa waaree booda 2 hanga 6tti yookaan 2 p.m. to 6 p.m. bashannanni galgala yookaan waaree booda sa'aatii 9 irraa jalqabee hirmaannaan keessan ilmaan Oromoo biyya keessaa diina dura dhaabbatanii wareegama qaqqaalii kafalaa jiraniif gumaata guddaa akka ta'e haa hubannu. injifannoon ummata Oromoo koonyaa abaa'oo Oromiyaa Minnesota. kanuma akkuma sochiin qeerroo jabaataa jiruun akkuma murannoo qeerroo jabaataa jiruun gama diinatiin akkasuma immoo warreen dammaqiinsa gahaa hin qabne addatti immoo ilmaan Oromoo ta'anii Oromoodhumarraa dhalatanii warri immoo dantaa bubuutuun bitamanii haa ta'u gowwoomfamanii haa ta'u yeroo harma bulee borunaa bareedinaa jechuuf haa ta'u immoo warreen saba isaanii gurguratanis ni jiru bifa adda addaatiin jechuudha. warreen kun hidhattoota ta'uu danda'u, poolisoota ta'uu danda'u, milishaa ganda keessa jiru ta'uu danda'a, dabballee viidiyoo ta'uu danda'a. Abbuma fedha jechuun warruma diina wajjin hojjetan kana. Isaan kun wanta sochiin qeerroo akkana jabaatee irree horatee diina raasaa jiru kanatti maal jedhu maaltu itti dhagahama yookaan maal irraa argitu isaan irraa? Sun agartee gaa
humna tikaati jedhamanii akkuma walii galaatti humni tikaa kun humni tikaa wayyaaniidha. Warra gartee isaanii bitatanii ittiin qotanii ittumaan qotachuutti jiranii keessumaa immoo gartee ittiin qotachaati immoo gartee lafa jala kan nu gargaaran jiranii. Isaanni sun agartee kallattii hundumaan gaafa dhiigi kun loloo gartee bu'aadhumati irra tarkaanfatee darbee innis dhukaasa gartee sun dirqamati qaba. Inni wayyaaneen bakka gartee bakka irra kekeesseetii jirtu sanarratti ineeddii nama jala kekeesseetii jirti sanarraa uummanni Oromoo in arga hunduu kana hidhattoonni humti isaanii humna tikaa ta'anii poolisiin ta'e agartee milishaas ta'e kallattii jiruun ajeeffatee jira jara kana hidhattoonni jara kana jala jiran hidhattoonni sun warra achi jala jiranii isaanuma keessa jijjiiramni jiru jijjiirama guddaatu an akka kootti argeetan jira akkasuma agartee qeerroon keenya baay'ee arganii jiranii jijjiiramni sanarratti amma anamma yeroo darbetti anas ta'u ijoolleen baay'een gaafa reeban humna gaasiin kun agartee humni tikaa kun gaafa dhufan agartee rukutaa dhukaasaatti gaafa dhufan si rukututaan agartee dullaan sun agartee mataa si rukunnaan dhiigi sun si keessatti dhiiga nanna keellee yoo si murreessa nanna keessatti yeroo si rukutan miidhaan isaa cimaadha. Agartee hanga shukkaafaatti baataniiti deemu meeshaarra darbee wayyaaneen kun suni jira hidhataniiti deemanii akkuma kana agartee isaan suni gaafa dhufan agartee warri humna tikaan sunis warri jala jiran suni gaafa isaan dhufan dudduubaan isaantu dudduuba jira yoo ta'e warri suni warra agartee warri gara tokkoon itti dhaga'amu sun agartee si bira ga'anii mati tokko si rukutee ma baqadhu siin jedhaanii. Asiin fiigii siin jedha hinduuta siin jedha sitti maati si rukutanii durseetitti kallattiin kan isaa tarreen isaa kanarra yoo fudhateeti jirate inni humni wayyaanee warri agartee warri bitamoo sun warri hundee isaanii sun gaafa dhufan warra agartee Oromoo ta'anitti dhaga'aman dirqamummaadhaan keessa jirantu jiran isaan sun agartee kanatu laatamee jira yoo ta'e kana dhiisee kana keessa galanii dhufeeti ilmaan Oromoo kana agartee kaan bu'aa agartee hidhannoo masaa sanaan fa'aa dhufanii lafa ijoolleen mana namaa galanitti dhufanii matti galanii ijoollee gidduutti bu'an fa'aatu jiran poolisoonni Oromiyaa warri jedhaman hammallee agartee ammallee isaan nuyyaa wayyaanee jedhanillee falmi mirga keetiif ana duukaa falmi mirga kan keetiif falmiin taa'anii falmi ittiin jedheetan jiran durasi wayyaaneen agartee amma yeroo ammaa kanatti poolisiin kaleessa malee dheengadda kanallee wareegame utuu akka kanaatiif ilmaan Oromootti otoo himu dura bu'ee totootti immoo agartee jarre kun poolisiin Oromiyaa kana nyaatte akkasuma poolisoonni Oromiyaa ta'anii kan achi keessa jiran hunduun argu hin beeku miidiyaa kanallee hin hordofu halkanii guyyaa hin hordofu miidiyaa sobaa sana agartee caffee jedhanii miidiyaa Oromiyaa jedhanii jira dhaaban maqaa Oromootiin soba maleetiin dabarsan uummanni Oromoo hunduu namni ilaalu hin jiru miidiyaa kana agartee hunduu hin hordofa hagam beekurraas osoo hin taane agartee quban qaba. Naafni hordoffii hin godhu inni dhaggeeffatu sochii kana hojii kanallee ammas ga'u koo kanan dhaga'u an kanarratti agartee wayyaaneetiin agartee wayyaaneen poolisoonni keenya poolisoonni Oromiyaadha Oromoo ta'anii kan hidhataniiti jiran Oromoonni itti dhaga'amaa dhuma agartee akka kanaaf dhaabbatanii jiran isinillee kallattii irra jirtanii jaroota kanarratti agartee utoon beekin agartee mo'amaniiti jiran. Nuuf immoo himuutti jiran ani gama koon humna siin qabu agartee sireebaadhumata agartee haqaasaa kanaatiif wanta si gaddisiisu agartee waan hin taane keessa jiranii kana gaa humni tikaan achi keessa jiranii madaan sun keessa jira madaatii qabanii egaa ifuma baasanii agartee ba'uutiif rakkisee isaanis humna rabbiin humna waaqaa kana agartee gargaarsifatanii akka ba'anii anis abdiin irraa qabaa. Gara dhimma ogummaa kan kee kan aartiitti deebinu ati aartistii Oromooti waleelee kilippiidhaan isaa ta'u odeodhaan adda addaa baastee jirta. Akka aartistii Oromootti yoo aartii Oromoo laaltu wayita ammaa kana aartiin Oromoo maalidha rakkoon isaa rakkooleen wayita ammaa kana qabataman keessattuu wayita ammaa kana duula Oromoo irratti gaggeeffamee fi sochii qeerroon gaggeessaa jiru walumaa galatti sochii qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jiru akka qeerroon gaggeessaa jiruu fi amma isa komaand poost jedhanii labsan kanaa fi kanumaa wal qabsiisee aartii fi aartistoota Oromoorra rakkoon gahaa jiru inni ijoodha jedhamu guddaadha jedhamu maalidha?
Waan kun namirraa iskaafii jechuudha. Sun agartee weellisaan Oromoodhaa haqa lallabaa dhugaa kanaaf dhaabbate. Weellisaan Oromoodhaa agartee yoo ilaalte nyaatee garaa isaa keessaatiin qabu akkanumatti garaa duwwaa kana agartee istiidiyoo kana dhaqee dhaabbatee dhumati boo'eeti sirba weellisaan Oromoodhaa. Meeqaatamii meeqa agartee sagaleen isaa agartee dhukaasa rasaasaa caalmaatti agartee sagaleen isaa garaa namaa keessa seenee kan agartee sammuu namaa kanatti agartee ergaa hedduutti dhaamtu jira weellisoonni keenya weellisoonni Oromoodhaa. Gita amma dhimma keenya kanarratti agartee dirmatanii weellisaan Oromoodhaa. Kallattii jiraniin agartee hamaan jira utoo hamaa kana agartee rasaasa inni tokko fuulduraan agartee rasaasa ofirratti eegaa dudduubaan sadafii kan agartee ofirratti eegaa dullaa wayyaaniidha kana ofirratti eegaatetii nannasaa kan agartee bibirrachaa akka bosonuutti jiraachaa biyyuma isaa keessa weellisaan Oromoodha. Haqa kanaaf agartee istiidiyootti galeeti akkasiin caccabeeti taa'ee achuma taa'ee barreeffatee inni muuziqaa kana agartee qindeessus weellisoota Oromoo nuti agartee rakkina rakkachuun keenya nuuni kadhattuudhaa miti garuu nu wanti akka nuun kadhattuuti nu godhe kaayyoo keenya kanatu akkasiin nu cabsee mana keessa akkasiin nu kaa'e istiidiyoo sana keessallee akkasuma lafa bullu sana akkuma ittiin teenya galii tokkollee hin qabnu. Weellisaan Oromoo ilaalammaa Oromiyaa keessatti kan mirga qabu agartee warra agartee sirboota Amaaraa kana sirboota isaanii sana sirban isaantu mirga qaba weellisaan Oromoodhaa. Aqee isteeja tokko irra bee agartee sirba tokko sirbuudhaaf mirga tokko hin qabu. Inni weellisaan Oromoo bee cidha tokko irratti hirmaadhu yoo jedhamillee agartee marfameeti dhaabbatanii gammadeeti sirbuudhaan danda'u inni akkuma isaa kana lallabuu malee waan biraa dubbachuutiif sammuu isaa sun hin ayyamtu. Weellisaan keenya agartee kanumaan deemee hojjetachuu osoo danda'u hojii kanarraa dhaabbatee akkuma kana lallabuudhaan garaa isaa duwwaa hidhatee akkuma ittiin dhaabbatee akka kana dubbatee yoo argate isa argateen otoo ittiin nan uffadha osoo ittiin hin jedhin agartee birrii kana kaffaleetti istiidiyootti dhaqee boo'ee akka kana lallaban nan bas. Eenyu baay'ee yoo doonii yoo mabaa agartee gadi bee baajaajii rukutteelee waan ittiin akkamu tokkollee hin qabu weellisaan Oromoodha. Akkuma ittiin uummanni Oromoo gaafa argan akka abba qabeenyaa akkasitti fudhatuun weellisaa Oromoodha. Hin qabu waa tokko akkuma ittiin agartee babbareedduu weellistoonni keenya akkanuma ittiin otoo hin qabaatiin miiccatee waan uffattee jirtu sana agartee bareeddee ilmaan Oromoo fuuldura dhaabatte weellisaan biyya keenya. Kanumarraa kaan biyya hambaa jiran agartee weellisoonni gurguddaan keenyas akka daawwiteefaa jiranii hirphaanfaa jiranii isaan sunis anallee na jabeessu na gargaaru asuma agartee yeroon gara mooraa kanatti dhufuuf biyya hambaa qubadhellee biyya hambaan qubadhe sana keessatti daawwituma konnoon agalatoomu guddaan galatoomu fadhaa innis agartee lafan jiru kana iyyafatee ani mooraan seenuuf deemutti jira kana dafee na hubateetii agartee ani kiisiin koo keessa osoo birriin biyya ormaa kana keessaa qabaadheellee aqeetii bitachuutiin danda'uwan aqee itti madhuutiin danda'u akkasuma agartee daawwiteen kun dafeetiin haa dirmate kallattii sanarratti anis hin qabu waa takka illee hin qabu an maqaa dhaabaatiin hin bee dhaabatu na baase akka rakkadhe itti raareetti agartee maraataati itti dhaabni kun agartee dafee haa dirmate sanumarraan agartee akkam biyyoota ollaa biyyoota hambaa kana jiraadhuuf illee yaada hedduutu turanii sanarraa agarteeni ejjennoo koo cimseetanii dhannoo koo haqaaf mooraa kanatti argama jedheetan dhufe sanarraa egaa kanan siif ibsuu barbaade weellisoonni keenya kallattii jiraniin rakkoo isaanii hundumaa dandamatanii obsaniiti kan amma ammaatti awwaalamanii jiran akkanumatti nuti hunduu hin du'ee haqa kanaaf immoo kee lallabee akkumattiin jiru weellisoonni keenya guutuun haqa kanaaf Oromoo waan ta'aniif agartee qulqulluu alaabaa bareedduu keenya kan agartee alaabaa kanaatiif jecha akkuma ittiin ta'anii jiran weellisoonni keenya meeqaan isaanii jiranii akkanumatti isaan sun agartee akka kana waan lallabaniif rasaasaan kan rukutamanirraa kan agartee hidhamanirraa erga hidhamtee immoo namni haqee agartee dhufee nyaadhullee shaayii tokkollee dhugi jedheellee dhufee sitti laatu dhibaa yeroo kanarratti maaliif sitti fakkaate dhufee namni tokko yoo si dubbise inni si dubbise si'uma duukaatti hidhama. Firan qabnu agartee sanarratti weellisaan keenya rakkatanii egaa akkuma daawwitiin faa kun weellisoota keenya hedduu isaanii warrootumati miidiyaa irratti agartu kana hin gargaaru daawwit faa hojii galatooman hojii hojjetanirraa gumaacha godhu weellistoota keenya kaan
agartee gargaaru anarraa dabalate jechuudha. Akkasuma kan martuun faallee jiran innis durattis na duukaa dadhabaatti ture waggaa hedduu na duukaa dadhabeeti jira. Sanarraa agartee innillee agalatoomu hagamma biyyaan baasanirra jiru irratti illee haquma kanaatiif waa meeqa keessa jiranii kaayyoo masii Oromiyaa kanaa bee dhiisee agartee dhimma Oromoo kanaan agartee waboodhanni kana magalama guyyaa galgala qeerroo kana agartee haquma kanaaf waa meeqa irra jiran innis akkuma innis maraatee haquma kanaatiif agartee iddoo sanarra jira. Hojii beef kaayyoo beesan agartee hartiin beetu waa biraatti jira. Dhimma qabsoo keenyaaf mudirmatee agalatoomu innis deeggarsa guddaa naa godhutti ture. Egaa akkuma ittiin isinis naaf gootan akkanarra galatoom kanuma wal qabsiisee irra hedduu artiistootaan ala irra hedduu kan namni quba hin qabne barreessitoota jiru. Warreen walaloo barreessanii ka sagaleen wallisne jechuu sagaleedhaan yookaan immoo kiliip irratti as bahanii kan namoonni arginu warreen walaloo qopheessan jiru. Warreen yeedaloo qopheessan jiru. Warreen immoo abbootii qabeenyaa ta'anii dinagdeen nama cinaa dhaabbatan jiru. Akkasuma immoo kan istuudiyoo qaban kaga agartee wati mallaqalleen qaban egaa akkuma ta'e tokko Oromummaadha jecha afaan nama cinaa dhaabbatan jiru. Artistoota adda addaa haasofsiisnu waan akkasii dhageenya. Ati akka artistii tokkootti namoonni walaloo barreessuu yookaan yeedaloo qopheessuu fi waan artii kana hojjechuu isa as bahanii wallisaniin ala warri jiran warri as bahanii uummanni keenya qabatamaa isaan arginu ka jiran ka waa'ee Oromummaa kana rakkatan yookaan hiraaran warra beektu qabda waan isaanirraa maal nuun jettu. Isaan sun egaa agartee ilmaan Oromoodhaa tokko agartee inni dhabee jirus tokkos kan argatee jiru jira. Namni agartee kallattii jiraniin misooma isaanirra jiran sun agartee kan na boonsudha. Akkasuma barreessitoonni keenya agartee baay'een isaanii barreessaan tokko agartee amma maqaa dhoofuun ulfaata. Sammuu isaan kunii irrumaa bu'ee maraateeti qullaa deemuu ture magaalaa keessa. Inni agartee duraa hojjetaati ture. Hojjetaa mootummaa kanaati ture. Sanarraa osoo hojjetuuti inni agartee bakka guddaa haa ta'u bakka waan sanarratti waanta guddaa wayiiti keessa ture. Sanarraa agartee dhiiguma ilmaan Oromoo kana ilaalaati sammuun isaa fudhachuuti didee namni kun fudhachuuti didee sammuun isaa fudhachuuti didee otuma ilaaluu agartee waa meeqa balaa meeqa hamaa meeqa agartee ooma ilaale agartee namni kun isuma dhugumaatti maraatuu suma jiranii qaama isaa rakkuma dhalateetti akkanumaattiin of gadhiisee magaalaa kanarra bakkee bulaa dhumatii otuma akkanumatti raaroo Oromoodha nama guddaa agartee kanaan barreessaadhaanii achi wayyaaneen akkuma riiteen hojii sanarraa wayyaanee tarii haa ta'u isa toofi inni isa ta'e addan baafanne sanarraa namni sun barreessaa nama hedduu si gammachiisu si boonsudha. Agartee ganamas galgalas guyyaas yoo garte namni sun taa'ima barreessuudha hojiin isaa. Sanuma sochuun isaa kanumadha. Sanarraa agartee gadi beema ol seenanii bunuma dhugaa namni sun. Sanarraa agartee barreessitoonni keenya namni sun maqaa isaa dha'uuf nu ulfaata galatoomu gitarra jiru irratti illee ajabaatu hin jedha. Nama kana faatii qabna akkasuma abbaa qabeenyaa keessaallee hin jira abbootii qabeenyaaf Finfinnee keessa jiran keessaa agartee namoota hedduuti qabna. Faarfattootuma keenya faarfattootuma warra jedhanii amma yeroo ammaa kanarratti agartee haqa ilmaan Oromoodha. Haqa ilmaan Oromoo kana lallabuun cubbuu miti jedhee akkasuma akka amma biyyaan baallee jiranii abba baafaa kan jedhaman haqa koo lallabuun beeki cubbuu miti ittiin jedheellee jiran akkasuma faarfattoonni jiranii kallattii jiranii hawaasni dhimma Oromoo kanaatiif ba'anii jiran daandii kanarratti warri jiran inni gargaaru agartee uuma gargaara. Nuti agartee maallaqa akkas baasee sii kennu qofa osoo hin taane namni biyya amma nuun daraarraa qeerroon tokko dhufe qeerroon Finfinnee dhufee seenu sun bakka inni qubatu sun nuti bakka nuun qubannu silumoo rakkoodha. Ana agartee ijoolleen ni jijjiiran jiru bakka hin fedhe deemuu nan danda'an ture ijoolleen biyya daddaaraa gaafa dhufan abbootii qabeenyaa keenya keessaa abbaa feene bira tursina makiinaas yoo feete qeerroon Oromoodhaa qaba. Makiinaa feete yoo feete achi keessa Finfinnee sana keessa agartee Oromiyaa guutummaa keessatti yoo feene kallattii feene irra deemuuti dandeenya. Amma odeeffannoo kana bal'isuu irra jechuudha. Sun agartee namoota qabna iddoo sanatti galatooman akkasuma agartee barsiisaa gammee kan jedhamu
maraatee inni maraatee nama barsiisaan kun Dambidoolloodha. Maraatee gartee akkumattiin waa barbaaduutti deema. Barsiisaan nama guddaadha. Barbaaduutti deema. Barsiisaa gammee siin jedhan. Maal dhabdanii? Barsiisa maal gattanii? Maal dhabdanii? Bilisummaa siin jedhan. Bilisummaan dhabe bilisummaan gate. Akka fedhe yoo ta'e namni sun akkana jedhee sekoondii murtaateeti sii kenna. Akkas jedhee libsuu kan inni sii ilaalu. Sana haala kanuma bilisummaa kana barbaada. Dachiima kana gartee barsiisaa nama guddaa. Pileenii meeqa pileeniitii warroon agartee biyya ambaa keessa jiran namoonni meeqallee yeroo darbe toora intarneetaadhaan maxxansaniitu turanii waa'ee nama sanaa. Seenaa isaanii. Sanarraa agartee biyya ambaa jiranii kan paarlaamaa keessallee namoonni jiran agartee sunillee agartee nama sana faada gatee namni meeqa achi keessa jiran jiru. Barsiisaan kun agartee maraateeti bilisummaa kana barbaaduutti deema. Bilisummaa kana bishaan guyyaa itti dilaattee qodaa guddaatti buusuu fi sana keessa ilaalanni bilisummaa sana amma kanaatti jira. Agartee sana dhimma Oromoo fi agartee dhimma sabboonummaa keenya xiyyeeffannoon keenya guddaan agartee bilisummaa keenya kan mirkansu waboo abaa'oo agartee maqaan isaa uffata bareedaa kan agartee maqaama kana xiyyeeffannoon kan keenya OLF kana agartee waboo abaa'oo agartee abaa'oo kana maqaa isaa dubbachuuf agartee maqaan isaa hin jirre maqaa ulfaataa bareedaadha. Weellisoonni keenya jaboon meeqas keessa uwwisoo kana keessa jiranii akkasuma agartee qabsaa'onni gurguddoon jiranii kunoo isinillee jirtanii akkasuma agartee egaa kallattii haqa kanaati irratti namootaan argadhee jiru agartee abdii naa kenne akkam bilisummaa saba koo wajjin agartee guyyaa bilisummaa sana gammadu abdiin godhadhee egaa kanarraa agartee dhimma Oromoo fi Oromiyaa keenya kana keessatti agartee xiyyeeffannoon keenya guddaan dhaabni keenya kun uma jira agartee waboon abaa'oon agartee isa jira waboon jedhuuf dhuguma jira anaaf jira agartee isa hin jiru jedhuuf agartee inuma hin jiru agartee yeroo itti arguu qabanni ani immoo agartee durattis gaafa nachi ture waboon koo jiran jedhan dhufee mooraa kana agartee meeqan argeetan jira gammadeetan jira ammallee. Kan biraammoo iyyuu kan hin dhaga'e warreen mootummaadhaan hidhachiifaman keessaa warreen akka poolisaa ta'u milishoota keessaa warreen namoota ilmaan Oromoo ajjeesuudhaan beekaman keessaa namootan quba qabuun yookaan namootan beeku namoota xiqqaaman beektu akka jirtu hin dhagahe. Seenaa sanarraa maal quba qabda? Egaa agartee warra agartee dhiiga keenya kana dhiiga qulqulluu kana dhangalaasan lafee keenya cabsan. Ani duratti bilisummaa lammaa kan jedhamu tokko ammoo lafa dhugaatii jira inni agartee harkuma wayyaanii kanaan wareegame akkasuma Karrasaa Caalaa kan jedhamullee ni jira. Abdiisaa Galataa kan jedhamullee ni jira. Egaa nuti gaafa walsi kan nutti agartee maqaama keenya wal qabanna maqaa waliin moggaafneeti jira. Bakka sanatti duruma daandii qabsoo kana keessatti agartee maqaan kan koo Qallayyoo Gidirsaa dhufeeraa jedhama ture. Ani maqaa haartiidhaan eebbisaan jedhama malee maqaan qabsoo kiyya Qallayyoo Gidirsaa dhufeeraadha. Bilisummaan kunis illee ni qaba. Sun bilisummaan maqaan isaa bilisummaa illee ture maqaa birootu ture. Boodana jala bilisummaati jedhanii ijoolleen jiran ijoolleen akkaan agartee tokko wayyaanii maqaan otoo baqatuuti baajaajiitiin otoo deemu agartee baajaajii kanaan osoo deemu FSR'n irra beeti du'e innis sunis agartee Useen kan jedhamutu jira. Innis ijoollee mana duukaa turan agartee dhimma Oromummaa kan irratti agartee nama akka ka'umsa kan irratti agartee uummanni Oromoodhaan hin beekanii wanta hedduutti nu duukaatti ture. Anammoo Rabbiin agartee isaan biraa kunoo sirraa nageessise. Akkuma bilisummaa lammaffaa du'an ani bilisummaa lammaa osoo du'e baay'ee isaanii irraa agartee nama du'e kun bakka dhugaatti jiraanatu agartee bakka kana jira malee ani bilisummaa lammaa kana waliin wanta baay'ee qabna. Bilisummaa lammaa waliin ijoolleen hedduun illee hin beekan weellistoonni keenya illee beekuun isaa nama kana ijoolleen hedduun illee maqaa isaadhaan weellisaniiti jiranii. Ani gaafa inni wareegamu akka inni wareegameen nama hiriyaasa tokkotu jira. Ana gararraatti ani
duratti sammuun kun yeroo itti na shawwu bakka akkumatti agartee sammuun kun waan biraa keessa na galu tokkotu jira. Yeroo sanatti agartee manuma galeetan manuma keessa manni jira. Achumatan turaan dura. Bilisummaan kun yeroo hin jirretti namoonni wal duukaa ture tokkotu jira. Abbeeduun mucaa tokko abbabaadhama. Isatu jira riyaasa baay'ee wal siqatan. Sana gaafa inni wareegamu bilisummaan kun abbabee kanatu silkii telefoona gara isaanitti dawwalee wareegame jedhee natti mee lubbuu isaa agartee jannatatti galuun jira. Inni kun akka wareegamuudhaan ani garaan kun hin dandeenye naannoo istiidiyoo jiraan dhaqeen illee sirba tokko sirbeefiin ture otoo gadda kanarra jiru saayii sanatti agartee wanta ulfaataadha suni bilisummaa lammaa jedhama. Egaa seenaan isaa bal'oodha jabduudha. Ani xiyyeeffannoon akkuma bilisummaa sana xiyyeeffatanii jiran bilisummaa irrayyuu immoo xiyyeeffannoo isaanii akka aranarra ture poolisiin bilisummaatti bilbilaatti ture jira. Ammallee lubbuun jiran poolisiin suni naannoo Goojjamiitti jira namni sun. Poolisiin sun dhiisee hojii dhiiseetti jira. Bilisummaa gararraatti natti dawwala ture. Ana gararraatti immoo bilisummaatti wal siqatan. Otoo nutti immoo guyyaa sadiif bilisummaa dhaben. Guyyaa sadii bilisummaa san dhabuuni kana gidduutti bilisummaan wareegamuu isaan dhageegaa guyyaa arfaffaa kana gaafa dhaguu agartee egaa ani aqee boos hin danda'u aqee gadduus hin danda'u ana ofumattuu gaddaan jira silumoo ilmaan Oromoo meeqatu dhumanii jiranii. Kana immoo si gubaa si dhiba beektaa baay'ee si dhiba nama walumaan deemtu daandii kanarra waliin jirtu tokko gaafa xiyyeeffannoomaan akkanatti akkasirra jira maal godhatte nama waliin of cinaa qabdu kun gaafa si biraa dhibamsiisan mee ilaalde fudhate akkamii nama kun mee akkam ammamsitti dhagahama akka Oromoo tokkotti olaaltu kana nama ati akkati qofaatti haftu akkati qullaatti haftu agartee akkati raartu akkati maraattu agartee si biraa asiin ajjiisa qofaatti agartee nama hambisuuf ilmaan Oromoo meeqa wareegaa. Mataa kan koo na dabarsuutti turanii dookumentii isaan qaba sana. Kanarraan agartee anis wareegamuun koo hin oolu jedhee tan amma jira miimoorii irreen jira albeemii keessas jiranii sirba tokko qopheesseefiin ture. Poolisiin isa wareege sun durumaan bilisummaa ta'u hattuudhaan poolisii sanaan. Hattuudha poolisiin kunidhaan. Poolisiin sun gaafa uffannaa uffatu annoo wantoota kana annuura isaa kana irratti hidhata. Asirratti hidhata. Surree isaa ol buteetti hidhata. Kana wayyaa kana agarsiitti dachaafatan. Namuma kanatu akkamattiin of yaaseeti dhiiguma dhangalaasaa lafee cabsaatii akka nama gootummaa agartee biyyaaf duule agartee biyyaaf lole biyyaaf falme agartee akkuma qeerroo keenyaatti sila of ilaalanii sila nutu of dhaadhata ture ofii keenyaan. Inni kun ajjeesaa ammoo agartee nama meeqa wareegeetii jira poolisiin kuni. Inni suni duruma bilisummaan mana nyaataa tokkotti mana nyaataa tokko keessatti yeroo tokko hattuudha kun ittiin jedhee ture inni yaadumaan anatti himaa ture. Sanarraan gaafa inni poolisiin sun ija dura na dhufe. Anatti gaafa dhufu agartee hattuun babbareedee bobbooneetu deemaa. Dhugaanis miidhamee daalachaa'eetti jooraa kan jedhu sirba tokko. Simboon qabanii jedha. Sabboonticha gadaadha. Maaliif xiyyeeffannoodhumaan ani fokkisaas ta'u bareedaas ta'u agartee nama wantoota tokko ta'uusi xiyyeeffannoodhumaan akkanumattiin duumate qabdaas barbaadu isaanii xiyyeeffannoon isaanii. Sanarraan agartee ani humna namaa tokko hin gargaarsifanne humna waaqaa gargaarsifadhee tan diina kana jalarra akkumattiin darbee dhufe sanarraa simboon qaban jedhee tan sirbee tan hattuun babbareedee bobbooneetu deema. Dhugaanis miidhamee daalachaa'ee joora. Bilisummaa lammaa hiriyyaa koo rasaasaan nyaatamte wayyoo. Eebbisaa addunyaa falmataa koo qabsoo irrattis lubbuun keessi baate wayyoo. Barataa dachee koo quuqamaa koo dhugaaf fooree gamte. Edha suni sirbu sun hojjetameetii jira agartee na rakkisa amma wantootiifi. Sirbni sun sinna geessisan jira. Sanarraan agartee ilmaan Oromoodhaa kan dhiiga lolaasaa caccabsaa tajjeesuutti turan amman kana jiran. Poolisootuma warra kana godhaa ture keessaa mucaanii
Abbabee abdii isaa kan jedhamu tokko du'ee wareegame halkan du'ee bulee mucaan sun dhukkufatee du'ee achitti maalitti jedhamu mana adabaa keessatti kan du'e inni. Mucaan kun agartee poolisiin isa ajjeesillee maraateetii jira. Amma agartee biyyoota adda addaa kana farra deemsisaniiti waanuma garaagaraa kana waan aadaa kana barbaadutti jiranii dhageen jira. Sana agartee rabbiin immoo kaayyoo keenya kana haqumaaf dhaabanne akkuma namni nu ilaalu waaqnis nu ilaalaatti jira. Kana gaaf tokko haasofna seenaa kanaaf. Kan irraa haasa'aa jirtu iyyuu seenaadha waan ta'eef daawwattoota keenya yookaan dhaggeeffattoota keenya ibsuun gaariidha. Mana hidhaa yeroo hidhamtee turte akkam na ibsite. Haalli mana hidhaa keessa jiru maal fakkaata? Ilmaan Oromoo haa ta'u sababa adda addaatiin lammiileen hidhamanii achi keessa jiran sun hariiroon isaanii maal fakkaata? Eeguu hidhaa sana keessatti hidhame jedhee abdii kutannaa, gaabbii, sodaa, shororkaa waan akkasii jiramoo maaltu jiraati? Atu hidhaa keessa turte wayita hidhamtan maaltu dhaga'ame? Gartee egaa haalli mana hidhaadha. Gartee haalli mana hidhaa kun haalli mana hidhaa akkana jedhameetiin himamu in ulfaata. Gartee achi keessa kan wanti agartu gartee kaan agartee qeerroon kun qabeenya isaa bakka sana keessa kaan dhukkufatee tachuma keessa mana hidhaa keessa jiranii. Kaan nagaan qabu jireenya isaa kun jeeqamaadhuma agartee nagaan qabu kan harki agartee miidhameeti jiranii. Kaan miilli kun jilbi kun luqqeeti kan reebame agartee piinsaa faadhaan piinsaa jedhamu sanaan qeensa kana faakaan irraa buqqisaniiti jiranii. Kennisaa faa kan jedhamu nu duukaa ture. Kennisaa caanqulii kan jedhamu hargeen tan ture mana achi sana keessatti piinsaan inni quba kornansaa itti yaasanii amma harka kanatti hin dabarre kana darbuuf jedhu natti fakkaata. Amma inni faachi keessatti wal barreeti jira. Qabsaa'onni keenya gurguddaan jiranii. Sanumarra gartee inni ciisee silaa aaduu namni yeroo miidhamu kana gartee ciisee inaada silaa achi ciiseetti qeerroon keenya namoota gurguddaa abbootiin faatu jiranii kan sidhuu keessatti agartee isaan suni achi ciisee waboodhanni inni reebamus inni reebamu poolisii jala ciisee agartee chumatti reebichumaan waboodhan ittiin jedhan ana baa'oonidhaan nagummaa nama nagaa kana yeroo isaan qabanii fidanii nama waa tokko hin qabne nama waa tokko hin beekne akkuma ittiin ilaalanii hidhan faatu nama nagaa kanatu achi keessatti sammuu isaa bareeti ba'a. Dhimma Oromoo fi Oromiyaa kana waa'ee keenya kanarratti agartee xiyyeeffannoon keenya guddaan alaabaa keenya dhugaa kanaaf ilmaan Oromoo madaanii jiran mana adabaa keessattis sammuu isaanii dhaban meeqaan isaanii tokkittii qulqulluu alaabaa keenya kanaatiif agartee achi keessa jiran ulfaata agartee namoonni achi keessa jiran akkasuma namni dhufee bakka sanatti gargaarsa guddaa godhutti jiran amma isaati amma yeroo ammaa kanatti illee deemee namni dubbisuudhaan egaa qophooftee mataa hundi dirqama kaata maaliif agartee haqa kanarratti namni ni dhabne namni reebamne namni akkuma kanaaf an Oromoodha jedhee dirqama isaatiitti jira iddoo sanatti achirras gaafa naqu qabsaa'ota keenya guddaa meeqa argeetan jira bakka sanatti hunduu gaabbii hin qabu hin gaabbu gonkumaa jiru warra basii dhugaa dubbatte kanaatiif hin gaabbu jiru bagan Oromoo ta'edha dubbiin keenya bagan Oromoo ta'e bagan Oromoo ta'edha hunduu inni agartee Oromoo keenya hin taane akka wanta nuti waa birrii wayii kaffallee lafa jala agartee rabbiin kun nuuf kenneetti waanuma nuuni agartee harka lafa jalaan Oromummaa fudhanneetti kaan inaafanii akkanumatti agartee nu jibban jiranii nuti Oromummaa keenya kana agartee waan ittiin jijjiiruu hin qabnu Oromummaa keenya kanaan inni hidhamus inni reebamus achi bakka sana ciiseeti bagan Oromoo ta'e jedha inni du'ee namni hin jirre achi keessatti taa'eetu biyaarkaanii bucaa tokko leetirii 25 sana baachuu nama hin dandeenye faatu jira dhibamee keessatti dhukkuba garaagaraan achi keessatti kan yaalullee ogeessi yaalii achi keessatti godhu suni kan dhufee si to'atu suni nagaan keessa hin jiru agartee warra fiffilamoo isaanii kaadhimamoo isaanii sanadha achi keessa miidhamaniiti jiranii Jamaal kan jedhamu achi keessatti du'e Jamaal Irkoo kan jedhamu achitti wareegame bakka sanatti Jamaal kan jedhamu inni amma natee jaarkaanii bicaa ishee xiqqoo sana fuudhuu dadhabe seelii Igaadii kan jedhamu nama keessa kan jiru imuma fixanni namni kun immoo Oromummaa kana irratti agartee wareegame egaa kanumaan nuti gaabbiin qabnu jenneeti jira. Artist Eebbisa ati
jireenya kee ati dargaggeessa qeerroodha. Jireenya kee akka umurii hanga ammaa dabarsite keessatti ogummaa kee kan maarshaal aartii kanaan haa ta'u haala qabsoo bilisummaa Oromoo haa ta'u gara gaaffii deebii keenya gara xumuraarra dhufna waan ta'eef waan haga ammaa dabarsite hanga kunuu dhuftee istuudiyoo keenyatti argamte kanatti guyyaan gaaf akka malee itti gammadde yookaan wanni akka malee itti gaddite mudannoo kunis mudate jira miidhamaa kan naa eegaa gartee ani an gammachuun qabu gartee gammachuu tokkollee hin qabu gammachuu kana nagarree akkumatti inni burjaajee kallattii hundumaan sammuun kun anaan na dirqisiisa wayii dirqama tokko natti gadi buusa sammuun kun anumatti gartee yeroon dadhabu kanatti immoo gartee sammuu kana waliin gartee sammuu kana walii galuu dadhabee gartee yeroon rakkadhu namatti baasee ni maddu akkumatti nan gubadha waa meeqa laala akkanumatti namni dhumu kan dhumu bilisummaa keenyaafidha sana xiyyeeffannoon kan sana qofa osoo hin taane kallattii hundumaan waa meeqatu jirani mudannoo hedduutu hin qabu of keessatti egaa gammachuu takka illee hin qabu gammachuun kan koodhaa agartee gaafa ilmaan Oromoo agartee biyya ambaa keessa jiru kuni tokkummaa isaatiin agartee wal ta'ee tokkoomee agartee bilisummaa keenyaaf agartee milkaa'ee agartee ilmaan Oromoodha ani rabbii kiyyaan agartee iccitii meeqatti mari'adheetan hin qabaa waaqa kiyyaan iccitii meeqatti madheetan jira iccitii gurguddoo meeqa agartee itti madheetan jira garaa qullaa agartee waaqa kanatti madheetan jira egaa inni sinan gatu ilmaan Oromoo kallattii hundumaarra jiran biyya ambaa keessa jiran inni biyya ambaa keessatti rakkate illee agartee kallattii hundumaarra tokkoomee bakka tokkotti agartee gaaddisa dhugaa sana agartee bakka sanatti agartee Oromiyaa keenyatti wal agarree hundinuu keenya hundinuu bilisummaa keenyaaf gaafa agartee hiriirree alaabaa kan dhugaa kan agartee ilmaan Oromoo fuula duratti agartee hundumtuu wal ilaale agartee yeroo sana gammachuun kiyyaa gaddi koo immoo agartee gaddan qabu uman gaddan qabaa gaddi koo agartee hedduu isaa uman gadduuttan jiran mallee uman gaddaa egaa ergan iddoo kanallee dhufeetan milkaa'ottan jira haa ta'u kaleessaa achitti duratti yeroo Oromiyaa keessa turetti gaddi guddaadhaan qaba agartee gaddi kun ilmaan Oromoo agartee ilmaan Oromoodha irreecha ayyaana irreechaa kanarratti uummata nagayyaa kan agartee uummata dhuman kan agartee dhaabadheetan jiranillee keessuman jira uummata kan agartee kaan bishaanitti namni kaan agartee allayyaa kan agartee boolla kanatti gadi namni kaan immoo uummanni isa bishaanii arge malee isa allayyaa arge malee isa agartee miidhame kan arge malee isa gadi guuranii qalaa turan hin agarre inni uummati kun anuu ija kootiin hin agarre eggisii boodan argeen akkamittiin hin arga poolisoota biraatu nutti himaa turani kana biyya keessatti agartee namoonni naannoo sana yoo seente amma namni biroon seenu foolii addaa fa'aa qaba iddoon sun bakki sun agartee kana gaa isa uummanni Oromoo kaan dachee kana keessatti gadi namni agartee kaan guuraniiti lafuma kana agartee akkumatti namaaraniiti nama kana ogeessota keenya gurguddoo meeqa akkumattiin kaan doozarii masuma biyyoo kana agartee fuudhu kana isumaan uummata kana ammaaruutti turanii kana gaa agartee kaan biyyooma doozarii masanaan itti gadi deebisanii akkasitiin ilmaan Oromoodha akkasitiin hiraarsuutti turan akkasuma agartee qillinxoo gubbaatti nama meeqa akkuma isaaf dhaqee hidhamee harka wayyaanii kanaan achi keessa galee achumatti immoo erga hidhamee agartee egaa achumatti ammas immoo mirgi isaa sarbame kanaaf gaafa laaltu agartee sammuun kun sin danda'u akkanumattiin bosonuu taatee gaafa Oromiyaa keessatti qeerroon Oromoo uummanni Oromoodha dargaggoon keessumatti illee dargaggoon abbootii farmootiin illee amma kanatti agartee qabsoo keenyaaf deeggarsa guddootu nu godhanii jiranii qeerroo dargaggeessu keenya agartee kan deemanii way tokko hojii tokko hojjetanii illee jiraatan akkasuma agartee ilmaan Oromoo agartee babbareedoo qaqqaaliin nama agartee akkasuma isinumaan agartee isin dhuftanii akka kanaaf dhaabattanii miidiyaan kun yeroo dheeraadhaaf sochii dhimma keenya kanarratti agartee waan hedduurra ture uummanni Oromoodhaa ragaadha akkasuma agartee dirree qabsoo waboo keenya biraa dhufee cina dhaabbatee agartee waan irra jiru irratti agartee kan dhufee adeemsa kana keessatti sochii kana keessatti agartee gahee guddaa shoora guddaa bakka kanatti an dhufeetan isin argeetan jira bakka kana keessattis wanta isin irra jirtan na boonseeti jira akkasumallee wantoota gama keessanii wanta isin irraa eegamu akka dhuunfaatti illee waan isin gochuutti jirtan akka miidiyaa kamiin gararraatti iyyuu warri maqaa Oromoon
ani Oromoodha nuti jedhanii maqaa Oromoon waan hundumaa fuuldura tataa'anii mirga keenya dura akkumattiin tataa'anii jiranii keessa agartee hundumaan hadhagaan hunduu akka isinis biraan naageessan abdiin isiniin qaba. Kallattii jiran nuti amma yeroo ammaa kanarratti agartee waan dhugaatii barbaanneeti jira. Wanta dhugaa waan dhugaatii feeneeti jira. Nuni haqa kanaaf alaabaa dhugaa haqaa kanaaf dhaabanneeti jira. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jiru qeerroon Oromoo abbaan fedhe yoo feete yoo gaafatte kanumadha. Sanarraan agartee kaan agartee mataa dhuunfaa isaatiin faayidaa mataa isaa irratti hundaa'e agartee akka fedhe kana burjaajesse ilmaan Oromoodha. Kana waan meeqaan qoodee agartee maqaa Oromootiin saamuudhaan agartee waan meeqa godhuutti jiranii suni mataa kan koona galagashuutti jira. Agartee isin dhuftan Rabbiin isin fide isinis bakka kanatti dhaabattaniiti jirtan hanga irraatti isin beeka kan buriin mooliin jirra ilaaluutti uuman jira. Isin waboo cina dhaabattanii waboo kana agartee jajjabeessuudhaan agartee waboon kun maal turtirrate maalidha uummata isaa biraan maal gooti qabnattanii itti yaaddanii xiyyeeffannoo isin sa'aatii yeroo keessan kana gubdanii agartee uummata Oromoo kana cina dhaabattaniirtan qeerroon Oromiyaa irraa kallattii hundumaan kan na beekan kan na argan hunduu na argan akka kanaaf dhufee bakka kana dhaabachuu kootti kan boonan ilmaan Oromoo bakka jiran hundumaattu akka isaan abdii guddaa qaban ani sarraan qaba. Akkasuma dhaamsan dabarsuutti jiru kanallee agartee kan sammuu guddoodhaan dhaggeeffatan ilmaan Oromoodha. Hedduu isaanii waadaa gurguddoo wal biraatii qabna. Kana isaanillee gadi fageenyaan akka isaan naaf hubatan kanan dhaamsan dhaamuuf agartee xiyyeeffannoomaan namni keenya agartee miidiyaa kana kallattii jiruun kallattii hundumaan iyyuu wantoota hordoffii barbaachisaa ta'e akkasuma wanta dhimma Oromoof Oromiyaa keenya agartee waa'ee keenya kanarratti agartee hubatee miidiyaa kana cina ani kallattii adeemsi kan koo amma wanta keessa jiru kan isin beektanii egaa warri biyya ambaa keessa jiraniis akkasuma biyya keessa jiraniis bakka koo akka koo ta'anii agartee akka isaan isin waliin wantoota garaagaraa yaada wal qayyaroon haa ta'u kallattii keenya kanaan agartee akka isaan quunnamtii keenya tokkummaa keenya agartee dhaamsa keenya isin waliin hiriiranii fi isaan irraas abdiidhaan hin eeggadhaa isin biraas abdiidhaan isin eeggadhaa kana gaa akkanan jedha sanumarraan agartee kanuma wantoota agartee nama jejeequ kana sammuu kana keessa na guute akkumattiin kanaafan gammachuu dhabee jechuufataan jedhee. naannoo ishee jirtan maraa. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n torban Oromoo sababeeffachuudhaan marii hawaasaa kan keessummoonniif hayyoonni Oromoo hedduun irraa qooda fudhataniif galgala bashannanaa kan weellistoonni Oromoo bebbeekamoonii fi sabboononni hedduun irratti argaman. galiin isaa waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf kan oolu qopheessee jira. Tokkummaa Oromoo jabeessuuf boruu Oromoofillee mul'ata abdan akka gumaachitaniif waamicha lammummaa isiniif goona. akkasumas galgala bashannanaa irratti illee argamtanii bashannanaa weellistoota keenya jajjabeessaa waraana bilisummaa Oromoo akka tinnistan affeeramtanii jirtu. guyyaan hagayya 4 bara 2017 bakki Event Center 415 Pascal Street North, St. Paul, Minnesota 5504. yeroon mariin hawaasaa waaree booda 2 hanga 6tti yookaan 2 PM to 6 PM. bashannanni galgala yookaan waaree booda sa'aatii 9 irraa jalqabee
Hirmaannaan keessan ilmaan Oromoo biyya keessaa diina dura dhaabbatanii wareegama qaqqaalii kafalaa jiraniif gumaata guddaa akka ta'e haa hubannu. Injifannoon uummata Oromoo. Koonyaa Abaa'oo Oromiyaa Minisoodaa.